جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Qophii har'aa keessatti Harargeetti nama 36 balaa konkolaataatiin lubbuu dhabee jedhan. Uummanni kun Arraddaarraa gara magaalaa deemaa jiran yeroo sanitti Ayisuuzuu banaadha. Fiigisarraa kubuunsaa sababa sanaan namni miidhamee jira. Talaalii COVID-19 fudhachuuf namni shakkii qabu. Sodaatina fudhadhaa anillee fudhadhee jira kun rakkinni hin qabu saayinsiidhaan mirkanaa'ee summii wayii hin qabu vaayirasiiyyuu hin qabu. Mootii Koflaa maanti gammachuu dhawu? Hagi joomlummaa kaasee kolfirraa adda baanee beeknu ammaan tarammoo sababa dhukkub kanaan kolfi kiinarra badee jira. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaatiin Harargee ba'aa aanaa meettatti konkolaataan fe'umsa gargalee lubbuu nama 36 galaafatee namni 17 madaa'ee jedhan naannoo Oromiyaa godina adda addaatti balaan konkolaataa irra deebiin lubbuu nama hedduu galaafachaa jira. Hoogganaan poolisii aanaa meettaa Koomaandar Fuwaad Jibriil Kawaayilikii Elas Muligeetaa dubbisee sababa balaan kun dhaqqabeef akkanaan ibsa. Balaan konkolaataa Arraddaa Duufee Gammachuu Jaantii aanaa meettaati. Balaan uummanni kun Arraddaarraa gara magaalaa deemaa jiran. Yeroo sanitti Ayisuuzuu banaadha. Fiigisarraa kubuunsaa sababa sanaan namni miidhamee jira. Toora nama 36 kan madaa'ee nama 17. Kan lubbuun dhabee 36. Konkolaataan kun namoota meeqa fe'ee deemaa ture? Toora 49 kana namoonni waliigalatti konkolaataa banaan kun deemuun. Irra deddeebiin ni mudataa balaan akkasii naannoo kana? Deddeebiin mul'ata beektaa kurbii waan ta'eef naannoo kanatti miidhaa akkanaatti ga'uun kan duraatti malee. Balaan qabeenya irra ga'u ni jira naannoo kanatti. Kanaafuu irra deddeebiin mudata taanaan isin kana furuuf maal hojjechaa jirtu ree? Nama milikkata godhuu fi hawaasa barsiisuu fi yaa'u shufeerota leenjii adda addaa kannaa jiran nulleen dabree wanni akkanaa kun nama mudatti malee akkasitti isaan leenjisaa akka isaan suuta deeman ariitii isaanii akka qannasan wanni isaan irratti hojjechaa jiru bal'aa jira. Dhimuma kanaan wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti namni garii namooti lubbuun darbuun wargaar hiriira deeggarsa deemuuf fa'anii jedhe. Koomaandar Fuwaad hiriirri turuu himee garuu namooti konkolaataan gargaleen kun hiriirraa doontaayinii warga bayaa deemaa ture jedhe. Mootummaan Itoophiyaa gabaaskalee paatiin Tigraay 3 namkum 50 oliitti waraan Tigraay lubbuu dhabee jedhu dhaares. Paatiin naannoo Tigraayituun lakkoofsa kana akkamiin argatanii himanii lol kana keessatti dubartoonni ijoolleef gaggeessitoonni amantaaduu ibsan. Durtaa itaanaa paatii bilisummaa Tigraay obbo Alamasgaad Aragaay waa'ee gabaasichaa akkan jedhe. Balaan Tigraay irratti dhaqqabe hedduudha. Waraanni ammallee itti fufeera. Uummati keenya miiliyoona 3 caaluu achuma Tigraay keessatti buqqaaniiru. Lola kanaanii haga ammaa lammiileen nagayaa 52,000 ol ajjeefamaniiru. Kunis kanneen amma ajjeefamaa jiran hin dabalatu. Uummata Tigraay keessaa harka 70 haga 80 kan ta'u hiyyummaa hamaa keessa jira. Namoonni miiliyoona 6.4 ol balaa beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa miiliyoona 2.5 kan ta'anii torban 2 keessatti deeggarsa hatattamaa hin argatan taanaan kumaatamni lubbuu akka dhaban odeeffannoon qabnu ni agarsiisa. Haa ta'u malee deebii mootummaa federaalaa karaa fuul Ethiopian State of Emergency Fact Check jedhamuun kenneen gabaasii namoonni nagaa ajjeefaman jedhanii miidiyaalee idil addunyaa irratti qoodamaa jiru sobaa jedhe. Mootummaan gabaasii paartiilee siyaasaa kanaa qabatama kan hin taaneef dantaa siyaasaa itti argachuuf kan yaadamee jedhe. Itti dabaluun mootummaa federaalaa miidhaa namoota nagaa ergaa'eef hin gaddaa jedhe. Obbo Alamasgaadin namooti hagana lubbuu dhaban jettanii haga baaftan akkamiin birgeettanii jenne gaafan. እቶም ገልጽናም ዘለና ቁጥርታት ኣብ ኩሎም ካብታት ትግራይ ኣባላት ኣለውና lakkoofsa eeraman kanneen kan lafa keenye miseensota paartii sadanii Tigraay keessaa iddoo hundaa qabna waan ta'eef miseensota keenyarraa fi hawaasarraa lakkoofsa argannee idaaneeti. Maddeen odeeffannoo kanneen kan argachuu dandeenye
namoonni kunniin bakka jiran irraa lafoo dhufanii waan nu arganiif nutis bakka socho'uu dandeenyetti sochooneerra. Fakkeenyaaf ani akka dhuunfaatti dhimmuma kanaa fi konkolaataa koon gara haawuzeen imallee turre. An bakka hin jirreetti shufeericha harkaa furtuu fudhatanii konkolaataa koo na jalaa gubaniiru. Haalonni ulfaachuu akka danda'an ni hubanna. Bakkaa bakkatti socho'uunis balaa qaba. Ta'us garuu haalota rakkisoo ta'an kanneen dandamachuun miseensota socho'uun qabna. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa. Jalqabaan poolisiin Myanmar hoggantuu biyyaa Saansuchii dabalatee qondaaltota mootummaa olaanoo to'annoo jala oolchan irratti himata ban. Saansuchiin taa'ee humni waraanaa mootummaa fonqolchidhamte mana hidhaa jiraachuu malee eessa akka jiran hin beekamne. Yakkoota isaan itti himataman keessaa meeshaalee kominikeeshinii hedduu seera laan qabaachuu. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden maatii godaantotaa yeroo bulchiinsi Tiraamp addaan bahan walitti deebisuuf ajaja pireezidantummaa baase. Godaan seeraan alaa dhaabuuf jecha pireezidanti Tiraamp warra seeraan ala daangaa Meeksikoo taakanii Ameerikaa galan ijoollee isaanii irraa addaan baasaa ture. Ajajji Baayiden kun ijoollee lakkoofsi isaanii 607 ta'u maatii isaanii irraa addaan ba'anii jiran walitti fidaa jedhanii yaadama. Olimpiin Tookiyoo adoolessa 23 jalqabdu deeggarsa agarsiisuuf bakka sirbaaf faaruu harka dhaanutti eeyyamamaa jedhan. Kun seera hedduu faca'insa kooronaavaayirasii ittisuuf kitaabicha taphataa keessatti barreessan keessa jira. Tookiyoon ammaatti labsii yeroo muddamaa keessa jirti sababa weerara kooronaavaayirasiif. Pireezidantii Yuugaandaa Yoweri Museveni faandii $1 miliyoona hedduu arjooma biyyootii alaa kennituu akka dhaaban ajaje. Museveniin biyyootii tun akkamiin ufiin bakka maallaqee deemu murteessitee jedhi poolisiin ministeera maallaqaa biyyaa qoradhaa jedhe. Gamtaan Awurooppaa biyyoota piroojeektii bulchiinsa deemokiraasii jedhe kanaaf faandii ergituu keessa tokko. Biyyooti lixaa tallaalii kooronaavaayirasii Pfizer BioNTech jedhamu namoonni hunduu akka itti fayyadamu eeyyamtee turte. Tallaalii kanaa keessumaa maanguddoof daktarootaaf nam duraanuu dhukkubsate dafee kennamaa jedhanii ibsan. Garuu namni garii sodaaf shakkii qabaachuun tallaalii kan fudhachuu didan. Waa'ee tallaalii kana hubachuuf Oromoo biyyoota kan jiraatan kan tallaalii fudhatan shakkii jiru kanaan akkamiin fudhatanii jedhee gaafadhe. Jalqabaan tallaalii kan eeyyamtee yaada kolwaq jira UK London irraa akkamiin mirkaneeffattee fudhattee jedhee gaafadhe. Ani garuuti gaafa laalu isa akka namoonni akka shakkiititti kaasan caalaa immoo saayintifikaalii isuma gadhiifame dubbisaati waan an tureef online sodaan akkasii keessa koon jiru waan ta'eefan kallattumaan fudhachuuf murteessan. Namni garii yoo tallaalii kan fudhate bowwoofa argataa jedhan atiin eegii tallaalii kan fudhate rakkoo maatuu yookiin side effects ka jedhani argatte. Ani amma ammatitti wanti na dhukkube homtuu hin jiru sirriidha. Keessumatti iyyuu yeroo jarri kun yeroo buufata sana seentu osoo fudhachuuf hin murteessin dura gaaffiiwwan gaafataman hedduutu jira. Dhibeewwan adda addaa maal qabda maal kanaan wal fakkaatu yookiin qoricha kana yoo fudhatte maal ta'uu kan danda'u miidhaa kan geessisu jira kan jedhamu qorannoon hakiimootaan buufata sanattiin siif taasifama. Bo'oon kan jiru wantoonni adda addaa isaan lafa kaa'an sun anarratti nama ammatti hin uumamne. Galatoom. Ulfaata. US Washington DC irraa nurse practitioner Alfiya Guushaa tallaalii tamarroota lam fudhattee sodaan uumaatu si dhagaamtee jedhee gaafadhe. Tallaalli kana yeroo awwalaa namni hedduu sodaataa ture waan hedduu jedhamaa ture. Ani barattuu saayinsiidha. Saayinsiin hin amana. In sodaanne dhugaa ta'e ammas biyya kana waggaa waggaadhaan tallaalli biraallee fudhannaa akka influenza, tetanus, pneumonia kan jedhamu jira. Tallaalli biraas ni fudhannaa. Homaa miidhaa waan nurra geesse waan hin jirreef hedduu sodaanne illee tallaalliin kun yeroo lamaaf kennama. Yeroo awwala ani wayita fudhadhee soorra darmammii harki kiyyaa kun akka xiqqoo na dhukkubna ta'ee suni guyyaa takka lama narra ture ho'aan qabu waan takka waan biraa hin qabu kalammataa irratti garuu xiqqoo ho'aan qaba ture dhugaa dubbachuu barbaada uummata keenyaaf harki kiyyallee stila akka mana dhukkube ta'ee ho'aan qabaa dadhabbii hin qabaa jechuudha akka har'aa waraanamee akka borumtaa guyyaa guutuu akkasumatti dhagaamee ture kun immoo maali kun immoo gaariidha. Yoo akkasii reakshinii kalammataa sun reakshinii agarsiise talaalliin kun hojjete jechuudha. Kanaafuu sanillee yoo argitan hin sodaatina. Gaaffii namni hedduun qabu tallaalii kan yoo fudhatanii akka qorichaatti argan fakkeenya namni tallaalii kan argate deebi'ee COVID-19 hin fuudhuu argan mask malee deemuufa danda'an wanni akkasiin jirti.
Wanni akkasii hin jirtu dhugaa yoo ta'e talaalli jechuun yoo awwala ilaallee jennu qorichaa miti dhukkuba san waan ofirraa itti dhoorkinu jechuudha malee dhukkubni kun yoo nu qabate qoricha nu ta'a jechuu miti. Qorannoo amma haga ammaa bahee kanatti talaalliin kun hagam dhukkuba kan hagam nurraa dhogga yeroo meeqaaf jaha ta'ee waggaa takka ta'ee waggaa lama ta'ee wanni beeknu hin jiru. Ani amma eega fudhadhee kalammataa eega fudhadhee 7 akkana ta'ee jira. Maaskii ofirraa hin buusu akkuma qara godhadhaa. Akkamiin argatte talaalii kana? Ani profeshiniin kiyyaa ogeettii fayyaa nurse practitioneridha. Hospitaala keessa dalagaa warra dhukkuba COVID-19 qabateellee na bira ni dhufanii. So nutu awwala fudhate jechuudha nama guguddaa caalaa dura jechuudha. Taaniin warri Itoophiyaa jiru ka talaalii hagamaan argatiin ammoo ka argachuuf deemu garuu ka soda qaban maal dhaamtaaf akka ogeettii fayyaatti? Haga ammaa talaaliin hin geenne garuu haa turu malee ima gahaa. Dhukkubni kun dhugama hin jira. Dhukkuba kana akka laayyootti illee fudhatama biyya keenyatti. Ufii talaalli kana fudhachuun ufiif qofa osoo hin ta'in maatii ufii fi ijoollee ufii fi abbaa warraa ufii fi haadha abbaa ufii fi kanaafuu talaalli kana hin sodaatina fudhadhaa. Anillee fudhadhee jira kun homaarkiin hin qabu saayinsiidhaan mirkanaa'ee summii wayii hin qabu vaayirasiyyuu hin qabu galatoomi. Galatoomatu. Itoophiyaaleen talaalii kan G-Able keessa galfattuu ibsite. Koofliyam dhageettan kun ka Ballachoo Girmaa mootii kooflaa addunyaa jedhamee ka beekame Ballachoon dhukkubaaf rakkinni koofli kiinarra fudhachaa jiraa jedhe. Girmaan kaadoo walirraan kutinii sa'aatii 3 daqiiqaa 35 fi seekendii 30 koofluu abbaa reekoodii kolfaa addunyaa ta'e. Sadarkaa Afrikaatti ammoo ambaasada namuusa gaariif dansumaa Africa Good Ethics and Kindness ambaasada jedhamuun moggaafama. Haal guddin isaatiif waan amkee jiru BBC Tim Bizwar Qolaanatu dubbis. Garum jirtaniin cuuftinuu nagaan isana dhaqqabu. Anen maqaan kiyyaa mootii kolfaa addunyaa Balachoo Girmaa waan Maaster Balachoo Girmaa jedhama. Kan baata keessaa dhaladhe abba kii ka dhaltammoo Arsii Booran keessaa guddadhe. Sa'aatii 3 daqiiqa 35 sekendii 30 gize 4 addunyaan rikeerdiin addunyaan natti qabamee jira. Awwaardiin hin jira. Dhukkubi sun callaa odoo hin ta'in wanniin sukkaarii jedhan narraa ba'ee dhukkubi lamaan walitti qabatee akka malee na gargaarsee amma goomee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haga ijoollummaa kaasee kolfirraa adda baanee beennu. Ammaan tarammoo sababa dhukkub kanaan kolfi kii narra badee jira. Kolfi callaanit dubbachuullee hin dandeenyu. Ammaan tan dubbachuu danda'e. Ammaan tan diqoo naa goomee ennaan Waaqni fayyisee ennaan dubbachuu danda'ee jira. Yoo Waaqni fayyum kenne yoo fayye yuunivarsiitii banuuf yaada qaba. Yuunivarsiitii kolfaa addunyaa keessa akka jirtu nami kaalaa dhufee akka na hojjetiin na hojiin akka hojjetu tochuuf qophaa'u jira. Maatii kiyyaa akka na dhaqqabdan nallee akka na dhaqqabdan kabajoon isan gaafadha. Nami gumiin garum cufaan hagum danda'e yoo na gargaare Waaqillee yoo na fayyise in fayyisa. Fayyee gar kolfaa kiyyaa deebi'uuf gumiin akka kolfu addunyaan akka kolfitu mani barumsaan ammoo nam gudda akka barsiisu itti deebi'a. Kan eeggachuu jira. Kanaaf garum jintaniin cufaaniin kolfa kiyya naa deebisa. Dhugaa jedha kolfa kiyya naa deebisa. Amma irreen qabu. Amma kolfuu hin dandeenye. Kolfuu hin dandeenye. Duri sa'aatii 3 ka kolfamaa tan irreen qabu. Abballachoo waaqii kolfan keessii deebisin jennaani dhaggeeffatooteen sagantaan keenya galgal kanaa ganuma mammaansi keenya irraa
Ibiddaan duruu wal beennaa utuba qofnarra qabaa jette Eelen mani gubannaan jedhe. Mammaasii kanaan wal fakkaatu kan fa'a deebii Facebook tiin jalaa kennadhaa. Nu eegatanii nu dhageeffachuu keessaniif hedduu isan uffifannaa. Sagantaa kan qophees Eeliyaas Mulugeetaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti nama gawaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbulaa.